Wanna malee akka gaafa duraas argattiin jiru. Qaamni kee gurraachatee Qaamni kee yaada jirtaa koo yaada qabdaa? ni yaada. Hin taane wallahi beektaan anis sima jiraadha nama iddoo waliin jiraadha. Jireenya gaarii keessa jirtanis. Akkam bareeda jirtan. Asoo jireenya gaarii keessa jirtanii akkanuma jiraadha. Akkam ofii? nagaa jira basi. Baga jiraadha. Inni dhufamee shaayii sii dhaaba. Kootu ta'e shaayii galuu fedhu. Ataasofsiisi. Qo'ee shaayii naabiniiti. Dhaabaa. Waan sana itti himneeti. Waan sanatti him. Itti himneeti. Namni kun waan ta'u qabu beektaa. Innis nama akka isa amma inni rabbi nutti deeme. Nuti yoo isaa wajjin haasofne. Dhugaa jettise. Rabbi eega nutti fide. Nuti amma isaa wajjin waanta gaarii ilaanne kana nulleen itti himneeti. Ati gaarii ittiin hin tuure shaayii dhaabee dhufa. Eega jette haa ta'u. An shaayii dhaaba. Jabaa dhugaa hin mufatin. Rakkoon qabu. Ati tolchaa tolsiiska. Hayyee. Ofii ati nagaa jirti? Nagaa. Maashaallah. Akkami? Nagaa malee. Maal taati garuu hin gurraachattee bara. Coraan kee jijjiirame. Jireenya biyya namaa kana jirraa beekamu. Maal jireenya namni martee jiraata bar jireenya biyya ormaa kana keessatti namni maqaa mallee onnaa jedhe fuula hima ifa. Hayyee. Fuula hima ifa namni ati fuula niftuu bara. Maal taate garuu? Yaada qabna. Haayee kaa namni maa biyya namaa jiru akkamitti yaada dhaba jetteeti. Nyaadhatillee. Jette ima jirta ofii. Alhamdulillah nagaa rabbii qabnaa. Nagaa jirra nullee. Waan xiqqoo isii maatiin hoduu qabda maatii biyyaa. Maatiin bilbil. Ganamaa galgal. Goaattiin maantiyyaa isaanii nama akka namaallee waan qabu nama gaarii kanallee dhabee biyya bilbila keessa bilbila nama gaarii dhabee biyya bilbila biyya sirri quba qaba. Nama gaarii yoo jettu. Nama jireenya kana waliin oofattu jira bar namni kamana bichaa waliin galtuu miti. Jechuun inni sirriidha. Akkas taanaan akka gareetitti nuti makamture. Sanillee yoo ta'ani magaalaa beeyta akka keetis waliin ni magaalaa. La akka gareetitti. Garee wayii qabdan. Amma nuti waan yaadne sitti mu akka gareetitti wal ijaarree nama yoo xinnaate nama 10 ta'e wal ijaarreetini nama 10 taane gasi waa uumuu yaadna. Walii galteedhaan akka waldaa yookaan akka hukubii tokkootitti waan tokko doleegnee argisiisuu feena. Kana akkam jettamee kana nu wajjin mariin keessan kan. Wanti isaa waliin mari'attan kan. Kana isinitti himne jenneetti nama hiriyoota keenya si qofaan osoo hin taane nama biraatis itti himneetiniin akkanatti waan kana namaaf waan gaarii daleegnee yoo jenne boruuf nus illee waan akkasiisan gaarii taane jenneeti. Amma marii irra jirtammoo waan walitti guurta wayii qabdan. Waan walitti guurre kan dhuunfaa kennaati malee homaa waan nama biraaf itti finne hagasii. Isin lamaa walitti guurtan. Waan garuu gara fuulduraati waan akkasii yaadne. Maal taate? Miskiinummaa qabdaa warrattis akkuma anaa garaa laaftaa bara. Fayyaalummaan teetuu yoom si dhiifti biyya ormaa keessatti illee sin dhiiftu. Ani wanti an nama wajjin jiraachuu dadhabee hagaadhaa adda kiyya akkana jiraadhuuf maali? Akkami gurbaa kanaa amantaati? Waliin nyaatte dhuyitti afaan namni si mi'aaye keessan beektu dhiisan. Haala jireenya inni itti jiraatu. Ala kanan maal hojjatee oolu? Maal hojjatee maal nyaatee maal dhugaa isaa maal irraa beektu? Ossee nama waliin galta si kolfa si waliin taphate inni maaliidhaaf yeroo si dabarsuudhaaf? Ani beekama kudurama kanaati inni biteen finne si waliin. Muuzii nyaannu kan inni biteen finne hin beeka hojii isaa. Situ bitee fida malee. Inni maali? Asii waan akkanaan eegalle siin jedhaa asiin hin qabnedha. Sima jalaa of duuba jedha ati fayyaalummaa tantee itti uf kennite. Nama of gad hin dhiisin. Ati garuu iddilii keeti carraa keeti isaa waliin mallaqa itti kennite qara waliin dalaydan yoo achitti adda keetis si hojii dalaga jette kooti yoo kanaa miti jette ankaati isaa waliin waa dalaydee guddina barbaadaa maali taa'attu kan an keessa hin jiru siifillee akka hiriyaa tokkotti dhugas jaalan atuun irraa taa'e siin jedhan dhiifama garuu an siif namni abbarra beeku waan jettee oromoon an garuu simaaf jedhee akkamitti ati garaa kan kee goomu garuu akkamitti akkana jette inni
annama baay'ee tokko wajjin turreedha akkamitti akkana jette. Baran gurbaa kana si hin tura jettu. Wallahi jireenya natti fakkaatu. Ani gurbaa kanarra somu malee irraa dhaggeeffame na fakkaatu. Isinirraa tureemi? Rakkoon qabu seeni seeni. Seeni taa'e. Abbaa tursiisaartaa? Haasofsiisu. Sukkara fideeru. Abbo beektaa gurbaan kun waan na godhe qabaa beektaa keessatti. An akkatti ija isaa yoo argu basi yeroo dheeraa isaa waliin tureera si dura jechuudha. An basi ija isaa too shaayi matanaayyuu maal itti godhee akka inni fidan hin beeku jechuudha. Maalidhaaf waan inni asiin dura hojjetu beeka waan ta'eef garaa kiyya fayyaan argatee shaayi tanan dhugu. Isinummaa waliin jiraadha akka duraanii waliin jiraataa turtanii. Kottaa isaa Dali. Kophee iyyuu baratee moo? Maal taate? Akka? Abboo Shaayi dhuguu? hin dhugu shaayi. Shaayi dhugu kiyyaan beektaa gatama gabbaate wanna tuffaa muree na kennama.